Oolmaa sharafa kan guyyaan har'aa ittiin oolee jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafni homaan jedhu bakka isaa duraa yookiin immoo akka duraa qaala'eetti deebi'eetiin jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo itti lolli waan adda addaa jirutti haala tireedii yookiin immoo daldalli ijaa dhaabbateef jecha haalli doolaalaa akkasumas biyyoota adda addaa kamiyyuu gadi bu'ee yookiin immoo qaqannasee argameetiin ture. Amma garuu kallattii kamiinuu daldalli karaa hundaan jalqabeetiin jira jechuudha. Kanaafuu akkuma sadarkaa guddina maallaqa isaatti sharafoonni daddabalaniitiin jiru jechuudha. Haala duraatti deebi'aniitiin jiru. Nagaan dagannee nagaan kosiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kochi nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin bira jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo namoonni chaanaala kanaaf yookiin immoo mana koof haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa akkasuma immoo notifikashinii irra godhachuun yeroo ani viidiyoo lakkisu kallattumaan akka isin bira ga'uuf faayidaa guddaa isiniif qabaata. Obboleewwan keessan bira akka ga'ee itti fayyadamaniif immoo sheer gochuufiin hin dagatina. Akkasuma viidiyoon immoo vaaraalee akka ba'uudhaaf immoo namni kamillee osoo viidiyoo hin daawwatiin eegaltan laayik gochuu eegalaa isiniin jedha. Egaa guyyoota har'aa kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar akkasuma Awustiraaliyaa doolaar paawundi sterlingii fi Joordaan diinaarii fi Bahriin diinaar Ijipshaan paawundii Israa'el shiqil Indiyaa ruupii fi kanneen akka yuuroo Saawud Arabiyaa riyaalii fi Duubaay diraam Turkii liilee kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaa ana wajjiniin haa ta'u. Tokkoffaa irraan isinii ka'a jechuudha. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu maarchii 23 baatii 3 2026 jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 192.3 ol ka'ee argameetiin jira jechuudha. Egaa yeroo itti rakase sanatti 184tti gad deebi'eetiin ture. Dura yeroo qaala immoo 192 irra ture. Har'allee deebi'ee kunoo 192tti ol ka'ee argameetiin jira. Akkasuma immoo obboleewwan kiyyaa Joordaan irraa doolaarri isinii kennamuu fi akkasuma immoo Beeruut irraa doolaara fudhattan Ameerikaa doolaar irraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Dabalataan karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.1 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.1 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 106.6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 139.98 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221.79 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.84 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 243.35 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 190.73 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255.75 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 200.79 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.79 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.81 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii lii'aa. Turkii liileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.31 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 499.34 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha 666.62 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 498.68
oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52.57 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.67 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.13 ol deebi'eetiin jira. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti immoo warreen Saudi Arabiyaa keessa jirtan akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo iskeelii guddina maallaqa keessanii kan isin ergattanii akkasuma immoo garaagarummaa daldalaan qaba. Namni sadii haa ta'u nam lama garaagarummaa qabu jechuudha. Gatii dhaabbataadhaan hin erganii. Kanaafuu namoonni maallaqa guddaa qabdanii 21 adiitti ol ka'ee jira jechuudha har'a. Kana jechuun riyaalli Saudii 46 adiitti ol ka'eetiin jira. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo 22 jechuudha. Riyaalli Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46tti ol ka'ee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma namoonni mashwaara yookiin immoo taaskii kan kaffaltan immoo manattis dhufanii yoo isin harkaa fuudhan yookiin immoo sarraafaa isaarra yookiin akkaawuntii nama sanaarra yoo mana teessanii madaamin keessan sanii ergite galchitanis immoo riyaala 50 qobaatti dirqama ni kaffaltu jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40.70 shaniin oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.18 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 0.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 270.80 oolee jira. Akkasuma Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 509.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.57 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.18 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira jechuudha. Egaa viidiyoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni isinitti tolee fi viidiyoon koo akkasuma immoo namoonni yaadallee kan qabda yoo jiraate akkasuma qeeqallee kan qabda yoo jiraate dabalataan immoo gaaffii mataa keessanii kan qabdan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii jala kaa'uu dandeessu. Koomentii keessan dubbiseetaniin kallattii isin feetanii yookiin karaa barbaadaniin isinii deebisuu mirga guutuu nan qaba jechuudha. Isinis immoo gaafachuudhaaf mirga guutuu qabdu. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina. Nagaan tura.